قال ها أكم بين الروح وجه ربي أكم جرتن ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان لفتن وي ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أما سوف جتشاني جر لا جيرمني لهاتيمي لفي الحمد لله رب العالمين ها ايوه أكم جرتني سن وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي إنفايت قدا شير قدا دا الرد بالله دبي أدات دبي أدات دبي أجايبات إسن إنفايت شير قدا دا اتسينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها سلام عليكم الزين رادب على أباكيا أني سنيه مبكتا أبيا مكنيكتا سلام عليكم الزين رادب على أباكيا أني سنيه مبكتا شيطان تجخنيكتا وي أي أوروبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شير قدا أكما أول سيل تاني وليد الدبر سادة سيجله أكمل جرتميز سلام عليكم زينيا غراد ماليا أنا زنيه مبيجدا أبي عمكنيكتا جرتو يسس جرجا المان رومو ككشتي ككالي invite share goda ilman gariba nunjani dugo ilman gariba garibni kabe mehenya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مراتا خيني تكون أركبيتا مراتا خيني تكون هو جاور محمد هاي أنا آتي هقول سباسي أنا هقسبوسوس أنا نمك خيا جنا نركت نمك خيتي وزوبر بادي جاور سلاسي بربادان نمك خيتي وزوبر بادي بدلا غرينجر ديرا غرينجر خاوغي دلا وجولن يو أتجنا نمك خيا أركت يعني مي أصونا مكة إسا بربادي إسا براني جين في رب سداد جاور أصونا مكة خيتي تيجي دلقو بربادي أصونا مكة خيتي تيجي بلسون زو بربادي سجل أسلسي خاصو ردي داسي درواني سانا والسباسي أنا قسيبوسا نمكة خيانا ركتو نمكة خيتي كم قل دروانو سيو برادي ميمي نما سفكاتني بقاتنو وجد لغبي يا أورموتي يمي بيجابر برا جايبا خيزي برا جايبا خيزي پر بگمان سینجی چجرا بر دلا تو بر دلا خنانو کیت یو اتی نمک خیار کت یو اتی سگل بو بات جا نمک ایسا و زوبر بات دی ایسا جراما دی غافل جرت سنو انتلت تو ایسا جراو دی انتے نمک سانی بقتمو نمک سا برباد واي جاوري ایسا جلاو سلسی خاصو دی نمک ایسا مالک تو گوڑا سی نمک سانی بقتمو هاي وجي واجد تلال دبين نمتس ديبتي بيتا وبتو كوجي نمت طبعا عفرسيت أسجر جلا جانجي وعليكم السلام ورحمة الله ها نمت كخيجا جنا نركت إيسا براوني دي من نمت كساتم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
jirtu isin mee sheer godhaadha mee sheer godhaadha walii daddabarsa laal manni maaliin diigame oggii waraabessi yuusee diigama jette Oromoon dhuguma kiyyaa baraana beeytaa dubbii cinaan namatti himna warri siyaasaa kun irra guddaan manuti badhaadhinni dhugaa sun boonnee tattaa'u jechuudha. Amma wanni aangorra jiraatuun badhaadhinaan waan hattuu durriyyee barandaa takkasaati qaallichi sheeyxaantichi kun walii qabateeti nama silaa badhaadhina gadhaabe nama silaa badhaadhina dhugaa fakkaatu keessaa yaasee gadhaabe nuti arra ijoolleen badhaadhinaa ijoolleen Oromoo ijoolleen dhugaa sabaatiif dhaabbatu arra kana boonnee kursii shirshir jenneetti kofallee nugusni isaanii amma shimallis abdiisaa gartan siigale caffee guddaa kabajamaa san gubbaa taa'e nama arrabsaa oola maaliif faarsee bulaa kana maraataa as diraagatti buutanii gabbaasan nami dhagahuu dide siigale bineeyyii farshoo quuftu tanaas akka marmeela farshoo tanatti sassaranii gayyaasan nami dhagahuu dide gosaan nama qoodan amma gariin ka hararge jee lallabuu jiraani harargeen bar ummata Oromoo kana hundaaf itti gaafatamummaa qabdi. Harargee jechuun bar nama gandaa dalaguu miti. Maraataa duraan gosaan harargee diiguu turte. Kan isinis rakkoo qabdanii gaafa naaf hangaasaa dura dhaabbattan san sheer gootanii aktiivistii gootan. Yaadadhaa baradhaa warra dheengaddaa harargee gosaan diiguu tureetu arra gosa arsii arrabsuu jira. Qabadhaa. Dheengadda gaafa harargee diigalsan dheengadda gaafa harargee gosaan walgahii goosisan san kunnum madaalu kunnum fakkaatu jettanii osoo dura dhaabbattan yeroo hunda anarraa eegale yooni nan gandummaa eegale na dura dhaabbachuu qabdan arra ka'abii yaada tokko qabnaa karaa tokkorra jirra jettanii waan hin taane irratti na deeggaruu hin qabdan booda gatii kafaltan waan ta'eef sigale dheengadda gaafa arra warri jaawar irra bobba'u kun warri arra jaawar gaxiqqeessu kun gaafa isaan afran qallo kopha baasanii ituu kopha baasanii humbanna kopha baasanii ilmaan abbaa tokko warra wajjii wal fuudhee ilmaan walirraa hore mana manatti irra yaa'anii bultii namaa diigan goota keenya waan jaawar faarsanii waan kara daandii isin dhageeffatanii goota keenya jechuun turtanii silaa guyyas dhaaphaa jettanii silaa guyyas fooloo keessan irraa kaafattanii silaa guyyas sheerii keessan irraa dhaabdanii arra gartee jaawaritti hin dabaranii aaranaa fi hangaasa irraa qabdanii fi maraataa hunda fuutanii aktiivistii gootanii goota amma gaaga deebisuun firdi feeti waan ta'anii fannisan ol ka'anii fuudhanii jettu Oromoo. Aniin siin jedhe arra yaada tokko qabnaan yoon anaa harargee diigu garte namni if diige siis ni diiga. Irraan sii deeba namni if diige siis numa diiga. Namni if arrabse namni ka'abbutu arrabse siis numa arrabse. Kana qabadhu waan nan siin juutan guurii gurraa fudhadhu qabadhu si fayyadu. Angaafaan dheengadda badhaadhina keessa ture gosummaan nun baaftu gandummaan nun baaftu abadan jeetiin ture waan afaan chaayinaa dhaqee jijjiirrate afaan chaayinaa afaan rabbitti uume dhiisanii afaan chaayinaa jijjiirrate tana fuutanii samiin hayxaniiti arra afaan chaayinaa kan isinirraa jijjiirtan sanii isinirra gaxalba'u jiranii dandayaadha harki abbaan if kaa'ina jaa'u jedhanii ani yoon hin dogoggore yoon an dhaabsifne isin maal bu'aan haa qabdu sigale so saniifuu namoota gosaan dheengadda harargee diiguu turan arrammoo akka waan harargee dhimmaman sadarkaa harargee miskiinoyte nama dhabanii beera nu tarrisanii siin jeebar beera keenya gartanii
beera sa'a fedhanitti ol naqatanii akka fedhan godhan. Sigala. Abiyyi ol naqatee harkarra baafnaan ganaa isii Harargee guutuu gurguru jettiin. Abbaa isii dhale. Mataarraa darbi jettiin dhalaan gartee kaayuu malee kaayyoon qabduun tan sheekkaa butaa isinii. Sigala. Dhiira namni barde dhiira si keessaa dhabee dhalaa si muuduu jechuun naa isin dhahee arraarraan isinii hime. Sigala. Nuti madaa garaan keenya madaa waa'ee duru naasuu isin. Sigala. Warra arraa jawwee arrabsu jiru kana warri deengadda ol fuudhee namatti hidhee ummata duraan namni diidam laalu ummata duraan namni tokko laalu fuutanii aktiivistii maraataa haasawaa hin beeknu. Wanta cabaytu Ameerikaan jiru fa'aa manzara qarsadii tokko ofirra kaa'e. Hajuu kana fuutanii akka namaa gootanii. Sigala. Arra gartee ichi gabbuusuun firdii fedhu jirti jechuudha. So maal ta'uu qabna? Wal dhageeffachuu qabna. Dogoggora irraa wal dhaabuu danda'uu qabna. Sigala. Yoo kanan ta'e wanni wal jala yaanuuf wanni wal deeggarra jennuu hin jirtu jechuudha. Dogoggora irraa yoo wal dhaabe. Ayyooniin dogoggora kun ta'u sheekkaa butaa jechuu qabdanii. Kuyyoo dogoggora kun ta'u. Sigala. Ummata Arsii ummata goota kana arrabsaa bar arra Arsii meeqaatu PP deeggara gaafa namni Arsii tokko PP deeggarre kophaatiyya Ameerikaa kana keessa taa'ee warri arraa Abiyyi jee alba'u kun gaafa gaangistara mananna bitee makiinaan irra caccabse. Sigala. Waan ilma namaan godhina godhuu turan takkaa gosa Oromoo takka gosatii yeeyyaa mannee biran gabbee takka kan isaan amma hanganatti albaanii birraan dhorkuu daddabanii gosa yaammatan ganda yaammatan siifle an gosatii yeeyyaa kophaatiyyaan dhaabbadde maaliif kan nuti qabsaa'u jirruuf sabaa fi biyyaa akkasitti if yaaduu dandayuu qabnaa jechuudha. Jala yaataniitis mataa isin dhukkubse tanneen fooloo keessan irraa kaafadhaa biraa yaa isin duraanuu ka viiyuu heddummeessee fi namatti isaanii ta'e sigala. Namatti isaanii ta'e saree hunda sigala. Arra namni Harargee himatu namni sirna kana deeggaru diina Harargeeti. Ani ilma Harargeeti na dhageeffadhu naasii. Namni Harargee himachaa bara abdiillee mileenaan Harargee buqqisee namachi wanna keessa taa'ee qabeenya horate hunda hiyyoomsee sigala. Arra bara abdiilleen sun masaraa mangistii mana isaa bar beeta mangistii bira jibbitaa bar. Rippaabilikaan gaardiin eeggamu jira bar. Osoo Harargeef dhimmi kun sirni kun dhimma mutaate sigala. Arra bar hamiluma teenyaafuu bar abdiillee hidhaan baasu sigala. San gubbarraan daldala Harargee agabsee Harargee dheengadda namni kutaa Oromiyaatii itti godaanee irraa dalagatee irraa nama tahee irraa gartee fooqii ijaarratee kun diina rabbiitti qara'u. Arra ifi diina rabbi qara'uu dadhabdee jechuudha. Namni keenya bara akka jiru dachii gurguree hanga qabu gurgureeti kun bahara dhumu jira bara. Sigala. Arra dachiin baddeeti roobni dhabame sigala. Abiyyillee roobanii roobachuu san sheexaantichi Harargee roobuu didee midhaan goggoganii dhumanii jechuudha. Namni mootummaan tokko rooba roobsisu garuu caama dhufuuf if eeggannoo sii kennaa jechuudha. Caama akkanaa dhufu jira if eeggannoo godhaa. Rooba akkanaa dhufu jira gizeen oomisha keessan galfadhaa gizeen qotadhaa jeeti mootummaan gartee wanta sii kennaa jechuudha. Mootummaan si yaadu sigala. Kun ammoo ummata ifiifuu abaarfitu jiru ummata ifiifuu waan nyaatu dhabee barandaa jala galu jiru beera kanatti gaxajajee beera kana dhawanii hudduu tana madeessaniitti deemaa gibira irraa guuruu ajanii sigala. Beerree Harargee irra naqan kun milishaa kanatti ajaja dabarseeti Harargee asitti godhee sigala.
namni akka harargee salphatee ni jira waan kana keessa. Tujjaarota qabna waarree qabna tujjaara maal qabda kijibdu ish arsirra tujjaara qabda wallaggarra tujjaara qabda mee gaafumaan sii qaba mee wallaggarra tujjaara qabda moo arsirra bara arsii keessa biyya Ameerikaa tanarraa eegali hanga biyyatti shaashamannee kana guutuu keessa warra markaba galchuu jira bara kana Adaamaa keessa deddeebi'ee dachii gurguruu dhiise kana tujjaara keeyya ish nama dachii shawaa gurguru sigal mee tujjaara maal tujjaarummaa beeytaa silaa tujjaarummaa min aynet